warri amantii biraa keessa jiran maaliif Yesuus namuma jedhu ani immoo deebii ga'ansinii qaba. Warri na wajjin jirtan na dhagaan afaan bu'aa warri miidiyaan jirtanis whole of the world guutummaa biyya lafarra kan jirtan na dhagaa arra immoo maal jedhu namoonni Yesuus. And today too, what are people saying about Jesus? Kan ergama rabbiiti. They are saying he's a messenger of God. Kan immoo namuma taraa tokkodha inni dhalateen du'eedhu. Caafni qulqulluun kun akka macaafota seenaa yookaan macaafota barumsaa sammuu fooniitiin dhiigaaf fooniin hubachuun hin danda'amu. Because you cannot Yoo Waaqayyo sammuu namaa bane malee. Kanaaf Luqaas 24:45 macaaficha hubataniif sammuu isaanii baneedha. Kan sammuu namaa banu immoo hafuura Gooftaati. Kan dhugaa nama hubachiisus hafuura Gooftaati. Fooniif dhiigaan namni hubachuu hin danda'u. Maaliif namoonni Yesuusiin inni ilma namaati jedhu? Why do people claim Jesus is the Son of Man? Nuyi Kiristiyaanonni But we Christians sadan tokkummaa Waaqayyootti kan aman hundi who believe in the Trinity, Yesuus nama dhugaadha. we believe that Jesus is Akkasumas Waaqa dhugaadha. fully God and that he is fully man. Jesus Christ is a true man and a true God. That Jesus Christos nama dugada, Jesus Christos Waaqa dugada. ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ አምላክ He is perfect God and he is perfect man. akkasitti amanna nuyi. This is how we believe. Kana kan amannu immoo ideoloojii mataa keenyaa miti. And this is not our personal ideology. Yookaan fiikshinii adda addaa dubbifnee miti. It's not philosophy from different fictions. Dhugaa kana kan nutti hime wangeeladha. But we understood this truth from the biblical perspective. የተጻፈ ነው ያነበብነው እንጂ የራሳችን አይዲዮሎጂ አይደለም። It's not our personal ideology, it is what is written in the scripture. ያደ nama dhuunfaas miti. Macaafa. Garuu namoonni keessumaa warri amantii biraa keessa jiran maaliif Yesuus namuma jedhu? Mee xiqsii lama sinii kennee sinii dubbiseen hamma siniin ibsu garuu adeemsa keessan sinii ibsa adeema arruma. Mee na dhaggeeffadhaa. Ibroota 5:7 akkasuma immoo Yohaannis 5:30. An caqasa kana lama duwwaan fudhadhe malee caqasni kana fakkaatu baay'eedha. Mee isiniifan dubbisa dhagaa. We read from Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan himimmaaniin kadhataaf waammata gara du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababiin ulfina Waaqayyootiif gad of deebisee isatti of kennatee fi kadhannaan isaa dhaga'amee fi jedha. Ilaa akkas jedhu kutaa kana fudhatanii. Erga Waaqa ta'ee maaliif Waaqa kadhataa jedhu? Maaliif of hin oolchu inni? Maaliif gara du'a isa oolchuutti kadhatee itu Waaqa ta'ee nama taraadha waan ta'eef jedhu. Warri faallaa amantii kanaa ta'an. Qabadhaa kana yaadatte. Kutaan biraan immoo maal jedhu? what the other scripture says. Yohaannis 5:30. From John. Yesuus itti dabalee anumna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa kan dhagayetti nan farada. Firdiyaan faradus qajeelaadha. Ani yaada koo duukaa bu'uun barbaadu. Yaada sana ergee duukaa bu'uu malee jedhe. Asirratti qabadhaa. Yesuus itti dabalee anumna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhe. Yeraasu waaqem yalla'u. Inni humna ofii isaan qabu. Inni iyyuu humna Waaqayyo irraa fudhataa jedhu. Namadha wanta ta'eef gara du'a isa oolchuutti kadhatee of oolchuu hin danda'u jedhu. Jala muraa qabaa. Lama maal jedhu? Humna ofii isaa hin qabu. Inni iyyuu Waaqayyo irraa fudhataa jedhu. Kanaan yaada namaa burjaajessaa oolu. Ani immoo deebii ga'ansinii qaba. Warri na wajjin jirtan na dhagaan afaan bu'aa warri miidiyaan jirtanis whole of the world guutummaa biyya lafarra kan jirtan na dhagaa. Gaaffii lamman ammaa qabadhaa amma siniin deebisu deebi'aa deema garuu. And I will gradually answer these two questions. Filippisuus boqonnaa 2. In Philippians chapter number 2, lakkoofsa 6-7. if you take it from verse 6 and 7, Isiniin dubbisa dhagaa. can I read it for you? Na duuka dubbiftu sagalee ol fuutanii. And join me as I am going to read it. Na faana. Read it together with me. Inni bifa waaqummaatiin ituu jiru. Ulfina waaqummaa isaa. Abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu. Waan qabatanii afan ittiin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee
akka waan tokko hin galle of godhee bifa garbummaa fudhatee fakkaattii namummaatiin dhalate waan hundumaanis nama ta'e argame. waan an jedhu sinii galaara bifa waaqummaanitu jiru amlaak onoo saalle ulfina abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu ituu qabu hin dhiise isa. bara addaam cubbuutti kufee kaasee dhalli namaa hundinuu firdii du'aa jalatti waan abboomamee jiruuf Waaqayyo bara baay'ee raajota ergee ergamoota ergee ilma namaaf itti araarsuu waan dadhabeef raajonni gaafa dhufan amala raajummaatiin dhufa malee amala namummaan hin dhufu. amala raajummaa qabatanii dhufan ergamoonni amala ergamummaan dhufan. ilmi Waaqayyo immoo nama ta'e ulfina waaqummaa dhiise sabbaa wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii hafan ittiin lakkoofne sawoonoo tagenye dhiisee beekaa dhufe tawaardo አይደለም በግዴታም አይደለም በፍቃዱ fedhabbaasaan jaalalasaan ulfina isaa gadhiisee teessoo mootummaa isaa gadhiisee nama ta'ee dhufee nu gidduutti maal ta'e argame. Waaqayyo tokkicha jedhama caamni. And God is only begotten Son. Inni namaaf Waaqayyoon gidduu dhaabbatus tokkicha jedhama. There is the mediator. Innis Kiristoos Yesuus isa nama foonii ta'ee dhalatedha jedha. God, the Bible says for one. Timootewos isa duraa 2:5 dubbisaa. For there is one. Innis isa nama ta'ee dhalate Kiristoos Yesuus. And the one mediator between Mee God. dubbisi dhagaami. Waaqayyo tokkicha. Inni gidduu dhaabbatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni gidduu dhaabatee nama Waaqayyo walitti fidu meeqa? Tokkicha. Inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha. Haleluuyaa. Eenyuun?